Arra mata dureen isinitti himu hariiroo keessatti namni maaliif fedhii dhaba yookiis fedhiin isaa maaliif irrata kan jedhu sababawwan tokko tokkoon isinii kaasaatii sirriitti dhaggeeffadhaa. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii kana subscribe gochuudhaan akkasuma comment share gochuu hin dagatinaa. Inni tokkoffaanii sababa namoonni hiriyyaawwan yookiis jaalalleewwan jalqabarra baay'ee wal jaallachuudhaan baay'ee walitti mararamuudhaan dhumarra hariiroo sana yookiis jaalala isaanii irrisaa deeman keessaa inni jalqabaa fi inni olaanaanii inni tokkoffaanii nama biraa jaallachuu jalqabuudha. Rakkoon guddaan hariiroo keessa jiru yookiis jaalala keessa jiru utuu walooyisaa jiranii utuu nama kan biraa wajjin jiranii nama isarra caalu nama isarra wayyu gaafa argatanii hariiroo isaa yookiis jaalala isaan nama isa duraan ture wajjin qabanii baay'ee gadi bu'aa baay'ee irrachaa dhufaa jechuudha. Inni kuni koozii isa guddaadha. Hariiroon tokko maaliif namni tokko fedhii dhaba jennee yeroo baay'ee gaaffii nuti ta'a jechuudha. Gaaffii keenya jalqabaa kanaa inni kun nu deebisuu danda'a jechuudha. Fakkeenya gabaabaa isinii kaasuudhaa fi jalqabarra gaafa wal bartan namni biraa hin jiru waan ta'eef isinuma lamaan waan ta'eef lamaan keessan baay'ee walitti mararamtu, baay'ee wal jaallattu, baay'ee wal yaaddu, walitti maxxantu jechuudha. Isteeppiidhaanii nama biraa arguu jalqaba. Inni sunis nama biraa arguu gaafa jalqabu nama isa kana dura jaallate wajjin wal madaalchisuu jalqabaa jechuudha. Gaafa wal madaalchisuu jalqabu namni inni amma bare sun kallattii adda addaa yookiis maallaqaan yookiis bifaan yookiis wanta adda addaan istaatasii barumsaan beekumsaanii nama isa jalqabaa sanarraa caalee argamaa jechuudha. Gaafa inni isa jalqabaa sanarraa caalee argamu nama isa kana dura wajjin turan sanaa tuffachaa deemuu jalqabu jechuudha. Nama isa haaraa wajjin jabeessaa deemuu jalqabu. Gaafa kana bilbila gaafatetti bilbiltuu bilbila kee hir'isaa dhufu. Tekstii kee dafanii siin deebisanii akkasumallee siin ofirraa dhiibuu barbaadu siin achi butuu barbaadu jechuudha. Sitti gaaffii ta'a. Lakkii akka jalqabaa miti namni kun akka jalqabaa naa ta'an jirtu atillee akka jalqabaa naa ta'an jirtu jettanii kana booda ciqicikii keessa galuutu dhufaa jechuudha. Gaafa ciqicikii keessa galtan immoo rakkinni sun deemee hariiroon sun akka gargar bittinnaa'uu fi hariiroon sun akka diigamuu fi sababa guddaa ta'a jechuudha. Inni jalqabaa jaalala dhabsiisu yookiis hariiroo keessatti fedhii namaa akka irratu godhu inni tokko nama kan biraa jaallachuudha jechuudha. Galatooma gara isa lammaffaatti yeroon darbu inni lammaffaa miirri jijjiiramuudha. Akkuma beekamu jaalalli irra guddeessisaa miira. Miirri immoo gosa baay'eetu jira. Gosa sana keessaa inni tokko jibbi jira, jaalalli jira, gammachuun jira, gaddi jira, aariin jira. Miirri namaa baay'ee jijjiiramaa jechuudha. Iddoo tokkicha na oolu. Arra yoo gammade boriin gadda. Arra yoo itti tole, arra yoo si jaallate borsi jibbaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een utuu baay'ee wal jaallatanii, utuu baay'ee walitti mararamanii, utuu baay'ee walitti bu'anii si dhiiseen naannan du'a, si dhiiseen naannan bada, si malee jiraachuu hin danda'u. Otooma jedhanii guyyaa tokko garuu ijaan si arguun barbaadu, lammaffaan ittiin bilbilin si arguun barbaadu jedhanii yeroo isaanii walitti kakatan argitu jechuudha. Jalqaba waliin dhiisnu jedhanii walitti kakatu takka turanii immoo natti hin bilbilin jechuudhaan walitti kakatu jechuudha. Bilbila waliillee yeroo isaan biloog godhan bilbila walii walirraa kaasu yeroo isaan dhiisan argitu. Kummaa inni akka tasaa ta'ee miirri namaa jijjiiramuu danda'a hariiroo keessatti jechuudha. Akka ittiin jalqabe haala ittiin jalqabe sanaanii xumuruu hin danda'u jechuudha. Osoo hin jaallatin maal ta'a miirri isaa jijjiiramaa deema. Gaafa miirri isaa jijjiiramaa deemu sinuffaa, laafaa, fedhii si wajjin qabu, hariiroo si wajjin qabu sana iddoo dhoowwachaa deemaa jechuudha. Isa kana beekutu isinirra jiraata. Kanaaf miirri jaalalaa ni jijjiirama. Miirri jijjiiramuun rakkinni isaa inni guddaa hariiroo sana keessatti nama sanaa wajjin fedhii dhabuu fidaa jechuudha. Inni kun namoota baay'ee wajjin rakkoo guddaa keessaa nama baay'ee galchaa jira yeroo ammaa kana keessumaa jechuudha. Galatooma yuutuubii kana subscribe godhaa, comment godhaa namoonni haaraa jechuudha. Yaada qabdan illee asuma irratti kaa'uu hin dagatinaa. Inni sadaffaanii ani kaasu rakkoo dhuunfaadha. Yeroo baay'ee namni hariiroo keessatti rakkoo dhuunfaa mataa isaatii qaba. Kan namatti himu, kan maatiitti himu, kan hiriyaasaatti himu, kan nama jaallatutti himu, kan eenyu tokkotti illee hin himne namni rakkoo mataa isaatii qabaa jechuudha. Rakkoo dinagdee ta'uu danda'a, rakkoo kana dura ture ta'uu danda'a, rakkoo sammuu ta'uu danda'a, rakkoo amalaa ta'uu danda'a, rakkoo araada adda addaa ta'uu danda'a. Rakkoon dhuunfaa namni tokko baasee nama kan biraatti hin himne yeroo baay'ee maalumaa hariiroo keessatti namni tokko akka fedhii qabaan, namni tokko akka inni addaan ba'u, namarraa akka inni gargar ba'u,
godhaa jechuudha. Rakkoon dhuunfaa hubatamuu qaba. Namoonni baay'ee rakkoo dhuunfaa kana sirriitti hubatanii jechuudha. Fedhii isaanii duwwaa ilaalu malee namni an wajjin haasa'u rakkoo akkamii qaba. Kanaaf yeroo tokko tokko namoota rakkoo isaan qaban haala isaanii, baakgiraawundii isaanii, seenduubee jireenya isaanii qorachuun kan inni barbaachisee fi isa kanaafidha. Namoonni baay'een garuu seenduubee namaatti iddoo hin kennan. Namni tokko jireenya akkamii dabarsee dhufe? Kana dura eenyu wajjin ture? Eessatti guddate? Faamilii baakgiraawundii isaa maal fakkaata? Aadaan inni keessatti guddate maal fakkaata? Isa kana yeroo baay'ee sirriitti adda baasnee ilaallu jechuudha. Namuma sana duwwaa jaallannaa, namuma sana duwwaa kabajnaa, sababuma nama sana jaallannuuf, sababuma nama sana kabajnuuf duwwaa waan meeqa nutti fakkaata jechuudha. Jaallannee kaane waan barbaanne sana nama sanarraa gaafa dhabnu akka barbaanne sanatti nama sana gaafa argachuu dadhabnu immoo osoo hin jaallatin gara kamitti seenna jechuudha. Gara murtoo fudhachuu, gara nama sanarraa baqachuu deemnaa jechuudha. Kanaafi rakkoon dhuunfaa sadaffaa irratti kanan kaase rakkoon dhuunfaa keessatti namni tokko baay'ee akka fedhii dhabu, hariiroon akka diiggatu roolii guddaa taphataa jechuudha. Isa kana hin dagatinaa. Inni arfaffaanii maalidha yoo jettan hariiroo sana keessatti fedhiin walsimuu dadhabuudha. Walsimuu dadhabu. Fedhiin keenya gaafa walsimuu dadhabu. Fedhiin keenya gaafa wal bira darbuu jechuudha. Wanta ni barbaan amalli keenya, ilaalchi keenya, duudhaan keenya, amantaan keenya, haalli jireenyaa keenya, haalli guddisaa keenya, istaayiliin jireenyaa keenya gaafa walsimuu dadhabu, wal bira darbuu hariiroo keessatti namni fedhii dhabaa dhufaa jechuudha. Isa kana namoonni baay'een itti yaadan, namoonni baay'een hin beekanis jechuudha. Maaliif na dhiisi jedhu malee namni sababa inni dhiiseef inni guddaan maal akka ta'e sirriitti adda baasanii hin beekanii jechuudha. Kanaaf namni tokko maaliif na dhiise jechuu dura sababa inni si dhiiseef inni guddaan maalidha isa beekuun dura jiraata. Fedhiin keenya waliin simnu yoo ta'e akkaataan nuyi walabdan akkaataan itti nuyi yaadne suni tokko ta'uu yoo baate karaa tokko dhufuu yoo baate maal ta'uu danda'a jechuudha. Hariiroon suni laaffachaa fedhii dhabaa dhufuutu jira jechuudha. Kanaafi inni qabxiin guddaan arfaffaan maalidha yoo jettanii akkuma nama jedhee fedhiin keenya walsimuu dadhabuudha. Fedhiin keenya gaafa walsimuu dadhabu rakkoon guddaa dhufu isa nama isinitti meedha. Hariiroo sana keessatti namni fedhii dhabaa dhufaa jechuudha. Isa kana sirriitti beekutu nurra jiraata. Inni qabxiin shanaffaa irratti kaasuu barbaaduu fi baay'ee barbaachisaanii haasaadha. Haasaan keenya wal bira darbuudha. Haasaadhaan walii galuu dadhabuudha. Haasaan iftoomina qabu. Haasaan amanamummaa qabu. Haasaan qulqulluu ta'e. Haasaan dhugaa irratti xiyyeeffate gaafa nu gidduudhaa badaa deemu. Gaafa nu gidduudhaa irrachaa dhufu maal ta'aa dhufa jechuudha. Fedhiin hariiroo sana keessatti qabnu baay'ee gadi irrachaa dhufa jechuudha. Hariiroo sana keessatti fedhiin keenya irrachaa dhufa. Haasaa keenya keessatti argumentii baay'ata yoo ta'e, wal falmii baay'ata yoo ta'e, wal dhaga'uun hin jiru yoo ta'e, ana caala, ana beeka, anumatu yeroo hundaa haasa'uu qaba. Anumatu yeroo hundaa dubbata. Kun yoo baay'ate hariiroo baay'ee dadhabsiisa. Abdii dhabaa dhufa namni. Har'a kan akkas na godhe bor hariirootti yoo wajjin gal bultii yoo wajjin dhaabbadhe akkaman ta'a. Rakkoo maalii keessan seena kan jedhamutu dhufaa jechuudha. Kun rakkoo isa guddaa fi isa bu'uuraadha. Kanaafi haasaan keenya, communicationii keenya miscommunicationii osoo hin taane open communicationii yoo ta'e, haasaa iftoomina qabu, haasaa waliigaltee uumuu danda'u, haasaa namoota wajjin illee akka waliigalu gochuu danda'u ta'uu qabaa jechuudha. Inni kun isa baay'ee bu'uuraa fi isa baay'ee murteessaadha. Kanaafi hariiroo keessatti wanti qulfii ta'e inni guddaan haasaa keenya sirreeffachuu, rakkoo dhuunfaa walii hubachuu, miira keenya sirriitti eeggachuu, akkasuma wal kabajuu, iddoo waliif kennu, yeroo waliif kennu. Warri kun hariiroon keenya baay'ee akka jabaatu, hariiroon keenya baay'ee yeroo dheeraa akka deemu godhaa jechuudha. Warri gurguddaa shanan ankaase kun rakkoon dhuunfaa, miirri jijjiiramuun, nama kan biraa jaallachuun, wantoonni akkas akkasii kun yeroo baay'ee hariiroon akka diigamu godhaa. Isa kanarratti beeknee wanta gurguddaa shan ankaase kana sirriitti beekutu nurra jiraataa. Galatoomaa, ulfaadhaa.